bareedduu laaltee bitteef wallah. Sababa konkolaataa sanii miimaa kanas raayyuu ko jaalalli qabe taraatan hin dagattani waan kalee ta'e maa dagattani. Guyyaa san garuu osoo duba intalallee waliin dabalanii nikaa godhanii fi jira kennanii fi konkolaatallee sila gurguramtu tureeyyu. Amma alaa kulli haali nabii kenna dubbiin teessan maami ooftii jennaani takkutte dhiifne ta dhuftu haasoo ta dhuftu irraa dubbannaa jedhan. Konkolaataan bitameera ustaazota kenna warri kabajanii kenna akkas fakkaatu konkolaataa akkas fakkaatu bittan rabbi addunyaa akiraa isin haa kabaju. Duniyaan teessan walaa hortu konkolaataan maaliif gurguramee isa jedhutti dabarama. Maaliif gurgurame? Eenyu gurgurate? Akka warri tiktokii kan kun jedhu dhuguma Harargeen bittee Arsiin gurgurate moo rakkoo wayitu jiraa gurgurame moo isatti dabarama. Gama san yoo dabarru konkolaataan wanti gurguramee fi eenyu gurgurate mee isinitti fakkaatarru? Eenyu gurgurame? Eenyu gurgurate? Koomenti godhaa. Nama jalaa gurgurate moo ustaazuma gurgurame moo maaliif gurgurame? Koomenti godhaa. Koomenti. Jaruma Sikkomando Arsii Harargee bittee Arsiin gurguratte. Konkolaataa Harargeen bittee Arsiin gurguratte. Jara kam? Ustaaza sodaa jala jirta kore'ee. Irraan beeknu kuna namni qabrii ufiitiif rabbiin sodaatu akkatti dhugaa dubbata. Hin beeknu sihii ayi ani so konkolaataa miti. Lilmooyyuu gurguradheen beeku hin beeku ustaad ibsaa kore'ee baalee Arsii hin beeknu waaqatu beekaa hin beeknu baalee nutti himi. Okay amma koomenti keessan kana hunda keessaa nama shammoo jaha ka sodaa rabbii qabu ka qabrii ufii sodaatu warra hin beeknu jedhe san malee hundi keessan dogoggora. Warri koree gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii. Warri Arsii gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii. Warri baalee gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii. Warri Harargee mabbitee Harargee maan gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu. Maaliif hundi keessanuyyuu geeyibaa haasayaa jirtan? Waan isinitti fakkaate haasayaa jirtan jechuudha. This is no good. Waan evidensii harkaan qabne waan hin beeyne takka nama gaafatan malee akkasii miti jira kenna. Konkolaataan suni birrii Su'uudii riyaala 100,000 bitame biyyatti galchuu fi miliyoona 1 way gaafa miliyoona 2 way gaafata qaranni jechuudha. Qaranni miliyoona 2 fi homa gaafata. Konkolaataa kana bitamee mallayni ittiin galchan kun dhabame jaran. Miliyoonuma 2 kana dhabame. Subhanallah. Waan tokko rabbii homa xiqqoo Oromoo kanatti illee guddisa. Konkolaataan argamee birriin ittiin galchan dhabame. Kuni qaanyi akka sabaatitti. Oromoon miliyoona 2 dhabdee konkolaataa gurgurachuu jechuun osoo arabnummaan sunuu dhageette osoo faranjiin dhageette this is shame for Oromo people. Ingiliffaan jechuudha. Anama faranjiin isin haa dhageettu Ingiliffaan dubbadha. Miliyoona 2 jecha konkolaataan gurguramuun this is shame for Oromo people. Ingiliffaan ها فرنجين سن دغيتو سبنا كيف كان شيء من يكون والله هذا مشكلة كبير. كيف هذا كل أورومو 70 مليار 2 مليون ما في فلوس. هذا مشكلة أرامي اللي سن دغيتو بري إثيوبيا مليون لما بيجيجو بري إثيوبيا مليون لما بيجيجا شيء من والله afaan arabaati afaan oromooti afaan amaaraati leen dubbatamu qaba yigu haasaqbida keessan addunyaan bartu garuu walirraa dhalanne waan ta'eef isin salphisuun barbaadu amma isin salphisuun barbaadu garri isinirraa dhaquun jiru ka ustaazonni illee garri isinirraa dhaqan hin jiran ka isinirraa dhalatanii isiniif baratanii isin barsiisaa jiranii anin isin halkanii guyyaa araftan kun illee isinirraa dhaladhe isiniif baradhe isin yaalaa jira isinin salphisu isin sattara wal sattaru wayya والفتر ويا والفتر أما أكنا تاي دبين أما جرا فورمات تديمنا ورمو نوتي الألوت هو تينت مواقمة تتوقم
dhalootuma teennee waa komatu harargeen bittee arsiin gurgurattee harargeen bittee koreen gurgurattee duraanuma ustaad ibsaan galfatuun barbaadanii konkolaa indazaa aynat xuruu adelam amma akkana goon konkolaataan gaafa jalqabaa miliyoona 2 jedhan qaranni ittiin galu osoo miliyoona 2 san barbaadan anillee yoo yaadatan ta'e dubbadhee ture waggaa dura akka konkolaataan biyyatti galuuf laayivii makarra dubbadhee ture silaa tiktookii waa seef hin godhu malee poost illee godhee ture poostii kiyya ol baasa booda isinii galee osoo miliyoona san har'a boru iftaani jedhan ilaa namni dhuunfallee ameerikaa kanarraa uf qabee beellaman osoo birriin bakka tokko hin gahin mootummaan Itoophiyaa karaa cufe maal ka jedhuun konkolaataan nama dhuunfaa ka elektirikaan deemu yoo ta'e malee ka gaazaa biyyatti galuu hin danda'amu jedhee mootummaan karaa cufe kana sodda karaa cufe haadha mushkilaan min 4 kilo sodda rakkoo qaba jechuudha sodda rakkoo qabu ta'uu fi VIP hin deema akka sheekonni kenna VIP hin deemneef karaa cufe jechuudha sodda kana wal gaafanna sodaadha waan inni sheekota kennatti ka ijoollee Oromoo bitteef karaa cufeef wal gaafanna sun dhimma sodaati sodaadha sana anaaf abiyyitu keessa wal gaafata anaaf abiyyi keessa wal gaafata bira dabra ana keessa wal gaafata karaa cufe osoo beellaman karaa cufame erga karaa cufame konkolaataa kaarabaa malee konkolaataan bira hin galu jedhamee furmaanni jiru maalinni konkolaataan gurguramuu qaba jechuudha konkolaataan barri 2020 irratti bayuuf jala gahe konkolaataan dhiyoo kana 7-2 dura meeqatti gurgurame konkolaataan riyaala 100 bitame riyaala 61tti gurgurame jechuudha riyaalli 61 birri Itoophiyaa meeqa ta'aa birri miliyoona 1,800 ta'a jedhan an sharafa su'uudin jiru kan beeku isintu beeka birri Itoophiyaatti jijjiira miliyoona 1,800 1,900 lafa jira jechuudha birriin hagaluuf hin gurguramellee xiqqoo lafa jira wanni miliyoona 2 akkasii kun lafa jira amma nabii keenya dubbiin teessan maamni ofti jennaan takkutti dhiifne ta dhuftuuf yaannaa jedhan ustaad ibsaa hin jaalattanii akka isaan miilan hin deemne barbaaddanii wallahi abbaan feetan ustaad ibsatti bilbilaa gaafadha koree ijoollee harargeetti bilbilaa gaafadha dubbiin kun soba yoo ta'e nan amanina amma booda wallahi hundi keessan folonarraa gaafadha an osoo qiyaama rabbituun gadi buute ittiin qabu asin qabu nama arrasa malee hin sobu'an abbaan feetan deemaa ustaad ibsaa gaafadha abbaan feetan deemaa koree ijoollee harargee gaafadha dubbiin kana konkolaataan jalqaba birrii ittiin galtutu walitti hin guuramini lammata mootu erga birriin xiqqoo walitti guuramtee kaate konkolaataa gaazaa malee konkolaataan biraa akka biyya konkolaataa elektirikaa malee konkolaataan gaazaa akka biyyan galle ka karaa cufe mootummaa Itoophiyaati kanaafuu ummanni waan godhu tokko hin qabu jechuudha amma maaltu furmaanni maali furmaanni birrii konkolaataa ijoollee harargee kanarratti konkolaataa ijoolleen harargee bitte konkolaataa itti gurgurame birrii miliyoona 1,800 lafa jiru kanarratti birrii sankara biyyaa erganii akka waan konkolaataan ijoollee harargee bitte lafa jirutti ummanni sikkoo mandootiif ummanni birallee abbaan barbaade birrii irratti dabalee miliyoona 5 konkolaataa bareeda jira jedhan miliyoona 5 konkolaataa bituudha isinii taya arreefii kana ustaad ibsaa dawwalee iccitii waan namni naan jedhalee dubbachuun jaaladhu namallee waraabuwan wallahi kakadhesitti makuna rabbi kaatimaan haa jallisu waan naan jedhe ani ummata kiyya ummata irraa dhaladhe ummata Oromoo ummata Islaama kennan isaan naa kennan yoo konkolaataa sun gurguramtellee rabbiin naa rizqini an birriisan gimmaasha ummata harargee karakkatee kennet gimmaasha ummata shirkaa karakkatee addaan hiree miilumatiyyaan deema duraanuu hin qabu nama yoo osoo qabu dhabetu rifata malee wanni natti dhagamu jiru kana yaadeenaan jedhe saniyyuu miti jedhe ijoolleen kenna ka arsiitiif karargee osoo asirraa wal arrabsan ijoolleen kiristaanaa keessan dhufanii naan jedhe wallahi afaan ufiitiin keessan dhufanii ati heeyyamamaadha nutu konkolaataa sii bitaa naan jedhan jedhe hin saalfadhe jedhe ana janda haa ta'uuf hin maxxansinee jedhe
waan san postiin goone jedhe konkolaatallee barbaadee miti jedhan bakka deemu hundatti gizee daawwaaf deemu gizee biyya namaa deemu konkolaataan ummanni sii bite meeti konkolaataan sii binne meeti konkolaataan ijoollee Harargee sii binne meeti yani eengaddu kana bakka hajjiitti dirree Arafaa silaa namni rabbiin kadhatutti namni dilii dalaga rabbiin kadhatutti ana ummanni nagaafatee ka'e konkolaataan ijoolleen Harargee sii binne meeti jedheen namni nagaafata taa'uuf ka'uu dadhabe bayuuf galuu dadhabe wanni kun kenna hawaasni naa kenne hawaasni guddaan kun naa kenne kanaaf ofirraa dubbadhee malee ani konkolaataan barbaadu jedhe miila rabbiin kiyya naa kenneen deemaa ture miila kiyyaan deema duraanillee konkolaataan raayidhateen barbaadule duraanillee naa bitaa hin jenne rabbi isaa naa kabaju mootu siif malee naa kennan rabbi naan irree gurguradhe galchuu dadhabe hin barbaadu jedhe wallahi kun yeroo jalqabaatiif har'a bilbilee har'a wajji guyyaa lama qofa walii bilbilee jechuudha gaafraa waa'ee galchuutiif walii bilbilee haa ta'u hin beeku har'a guyyaa jalqabaati lammataa jechuudha ibsa amma uummata kiyya ijoolleen keenya kan arge warri bittaniifillee galatooma warri mootu guruppii ijaartanii baalee haga booletitti Ameerikarrallee garee hidhattanii galchuuf xaarii gootanii birriin miliyoona 2 sun isinii guutuu dide warri kumaa fi birri 154 ergitanillee odeeffannoon nu gaheera galatooma warri 300 walitti qabdanillee galatooma warri kophaa kee Ameerikarraa hin galche jettee ilaa riyaala 4,000 Suuditti ergitellee galatoome hunda keessanuu odeeffannoo qabatamaa irra geennee dubbataarra jechuudha akka dooktorii hawaasa kanaa baratee tokkotti galatooma amma waltaane kida birri miliyoona 2 lafaa qabna miliyoona 3 yookiin miliyoona 2 walakkaa qofannoo fi konkolaataan bareedduun akkafamma birri lafa jiru kun birri lafa jira ustaaza gaafadhe dhufe kuno birri konkolaataan ittiin gurgurame lafa jira isin galame birri qophaa'ee lafa jira birri ummata Harargee konkolaataan ummata Harargee akkuma gurgurametti lafa jira sanirratti waan qabnuun hirmaanne torbaanuma kana keessa waan guyyaa 7-8 hin guunne keessa ustaaza konkolaataa haa binnu ummata miirammasa kamu isinii tayaa birrii kennitanii 5,000 1,000 10,000 kennita an 50 hin galchaati meeqa galchitan al abu tush meeqa galchitame an boru ganama 50 galchee risiitii isinii maxxansa ati namni 2,000 as jirtu kun meeqa galchita akkaawuntiin isinii banama akkaawuntii girrigirrii hin barbaannu maqaa Sheessa'aadii fi maqaa Dr. Kiyaarin ganama isinii maxxansa hin banama Dr. Kiyaar 50 hin galcha jedhanii ufiinaa dawwalan Dr. Kiyaar eenyuun beeytanii amma Dr. Kiyaar namni beeku jira hin beeytanii Dr. Kiyaar namni beeku jira am la ilaha illallah ummanni kuwaa tokko beeku war miskiina noo jira kun wal jira si wajjira kadhe war Dr. Kiyaar ilma Haji Ibrahim ilma Haji Ibrahim kashe hajjiiti okay kashe hajjiiti ayye galatoma akkaawuntiin maqaa jara lamaanitiin isinii banama ganama Sheessa'aadiin maxxansan Facebook isaanii irratti nullee hin maxxansina Kiyaar Bashirriiti ka kaartoona baatu miti siyyoo danda'e 10,000 waan kaartoona irraa buufate nu haa gargaaru isaa miti Dubaayin jiraatu ka Dubaay jiru miti Kiyaar Bashirii miti wasfee miti wasfee waan dandeettu nu bira haa dhaabbattu sagalee haa taatu akkaawuntiin Dubaayin jirti maal maqaa isiitiin banamaa miti isaan maqaa Sheessa'aadii fi maqaa Dr. Kiyaar Hajjiitiin ganama akkaawuntiin isinii banama amma lafadhe jechuudha osoma waan karatu wal morminu lafti dhiite kanaaf hundi keessan duubee miti duubeen barbaannu birrii edan harkatti qopheeffadha silaa gargaarsatti iidatti birrii fixxanii kiisni keessan hedduun duwwaadha durriyyee mana ijaarsatitti birrii fixxee naaf galaa aynaaw rakkoo keessan hin beekama mana ijaarsaa kanatti birrii fixxanii naaf galaa garummootu wanni godhuu qabnu maalinni haguma qabnu irra walitti fufuune tamurraan lafa kaan irra 5,000 10,000 waan dandeenyu walitti darbine miliyoona 2 walakkaa argannaan konkolaataan ustaazaa bitame na'amana akkasitti ija ummataa duratti konkolaataa ustaazaa binne ustaazaa konkolaataan kennamuu qaba yaada jedhu qaba waa komachurra
waa hojjechuutu furmaata yaada jedhu qaba doktoriin. Are you understand? Yaanni kiyya kun isinii ta'e mi'a osoo isin asirraa suufuun jettan ijoolleen namni biraa konkolaataa ustaazaa bite boodallee idmelikki akkan seenu birri baasa ustaaza keessanitti maqaa godha jabaa ofii abbatu jabeeffata. Ani gizee Harargeen kunno ilma waaqoo guututi nuti ilma jaarraa abbaa gadaati jettee ustaaza konkolaataa bittu ummanni keenya kasi koomandoo kun hin dhume qoy isin qabrii jirtanii jabara. Macheenoo innaante qoy isinitti simmeetiin dhagamu jira bara. Bada ummata si komando kana raggaxu haa booyani isin boochisuu takka faallaa isinitti jijjiirame ta'ut gin wal haa kabaju ta'ut ummata kana ta'ut irriba keessa kaa ta'ut akka wal lolle irriba keessa kaa wallahi በጣም ያሳዝን ነው። ta'ut gin ani mana keessa akka isin maraattan isin gora mana keessa hin ari'e ala kulli hal amma dubbileen dubbii nama guddaati waan ta'eef afaan badaa dubbachuun barbaadu. Olomaan ka addunyaa guututi. Olomaan biyyan qabu gandan qabu. Namni daa'in tokko gandan qabu biyya sin qabu. Ka addunyaa guututi. Ka muslima addunyaa kana jiru kana hundaati. Keessattuu namoonni akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kun Baabaa Shee Amin Ibroo kun akka Ustaaz Ibsaa kun amma laal Baabaa Shee Amin Ibroolee nama guddaa ta'an dulloomaa jiran. Ustaaz Raayyaalleen dulloomaa jiran. Ijoollee xiqqoolee lafaa ol dhufaa jiran shabaaba kanneen immoo jabeeffatuu qaba dhaloonni kun. Wallaahi boru itti obsita. Namni kun azala qaba akkuma jiru akkuma dullumti dhufaa jirtu azalillee duuban dhufa. Yoo arra kanneen jabeeffattee bakka hin buufanne boru maal keetu janaaza keetirrattuu salaata. Maal keetu magfiraa sii kadhata. Maal keetu yoo waa wallaalte waan diin rabbii sitti hima. Yaa ummata ta'ut kin homa xiqqoof waliin arrabsina arraba qofatti hin fiigina waa dalagu irratti xiyyeeffadha. Rabbi olamaa'ota keenna abboota keenna umrii nu haa dheeressu sheekkotii gurguddoo. Garuu mootu sheekkotii gurguddoo jalaan ijoollee barsiifachuun kabarate jabeeffachuun dirqama hawaasa kanaati. Sinigalee miti warri gurguddaan kun Ustaaz Ibsaa sagalee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa sagalee isaanii ka dur dhageeffadha. Ka ammaa dhageeffadha tokko dullumti dhufaa jirti jechuudha. Dawaan dullumaa maalinni ilmoodha. Ilmoo kana dhalchuu qofaa miti barsiisuudha. Barsiiftee dhiisuu qofaa miti jabeessuudha ka baratisan humna itti godhuudha. Dagaffi maaragee asfalligaa. Isinii galee miti. Kanaaf hundumti keessan waan dandeettan itti qophaaya. Birriin amma zeero irraan kaanu alhamdulillah rabbi Harargee haa kabaju. Ummata kabajaa kana kabajaa nutti hortanii rabbi kabajaa isaanitti haa horu. Zeero irraa kaanee hin binna jennu. Miliyoona tokko tuqaa 8 lafa jira achumarratti miliyoonuma 3 dabalu. Miliyoona 3 dabalaan konkolaataan hin bitamu. Miliyoonni 3 by English $30,000. $30,000 jechuun easy. Giifti miliyoona 3 bar. Homa halkan takka guurree bullu kana. Homa samoonii guurree bullu kana bar. Konkolaataa tokko kabitu. Konkolaataa bareedaa kabitu giifti madheen gadda ummata keenya ka Harargeetii fi ka shirkaatii guurre santu bitaba. Qallaal ikkono homa leencayyuu yoo darban yoo jabaataniitiin hin dunuufatanii darban ittiin bitan. Akkaawuntiin isinii qophaaya ganama waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Ishii konkolaataan torbaanuma kana keessa haa bitamu ustaaza. Are you understand? Isinii galeera. Isinii ta'eera yaadni kun. Wal komachuurra waa hojjechuun furmaata. Tolee.